Haay akkam jirtu nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Bakka jirtan hundumatti hordoftoonni gidduutu akkam jirtu. Ani nagaa kootti galata waaqayyo isiniin jedha. Isin akkamii maaloo maalirra jirtu? Akkami nagaa keessanii isiniin jedha. Viidiyoo haaraa qabadhee dhufeera. Viidiyoon koo har'aa maal jedha? Gaaffii namoota baay'ee deebisuuf dhufe yeroo isiniin jedhu ijoolleen baay'een keessarraa dhufanii wanta baay'ee naaf barreessu. Isaaniif deebii isaanii qabadhee fi dhufee isiniin jedha. Wuddoochi isinis immoo achumaan dhaggeeffadha viidiyoo nama xaqqamaa nu xaqqama hunduma keenya yoo jedheetanii yaada batalay dubaroonni maalaan jedhu seetanii ijoolleen keenya keessarraa dhufaniitu ati kan baateef yuutuubii hojjechuuf immoo hojii hojjechuufidha kan biyya namaa deemtee maaliif kan baateef deemteef hojjettee arraftee hojjettee maaliif biyya keetti deebitee hin galtu laan jedhu keessaan dhufanii jechuudha ijoolleen keenya. Ijoolleen keenya baay'ee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf amma bichaadha moo sana hundaan jedhusti dhugaan isiniin jedha kun gaaffii kooti maal isiniin jechuu barbaade osoo amma barbaadne gaarii hojjannee osoo amma barbaadde gaarii taate osoo amma barbaadde cawaa taate yookiin immoo bakka waan tini jetti gaarii hojjette sabni keenya gaarii hojjette isiniin jedhu dhugaa dubbachuuf jechuudha uummanni Itoophiyaa walumaa galatti uummanni Itoophiyaa gaarii hojjette siin jedhu. Fakkeenyaaf namni tokko wanta gaarii hojjetee wanta gaarii dalagee waggaa dheeraa yookaan nama rakkate gargaaru ta'a yookaan bakka waanuma ta'e bakka wanta gaarii hojjetee otoo wanta tokko waan xinnoo irratti arganii inni namni suni waggaa dheeraadhaaf gaarii hojjete suni dhoqqeetti ilaalama jechuudha. Maaliif akka ta'e namni biyya keenyaa akkasidha. Dhugaa isiniin jedha maal jechuu barbaadeen gabaabumatti namni maallaan jedha jecha jedhu sammuu keenya keessaa balleessuu qabna muluu bamu jechuudha namni maallaan jedha jecha jedhu siruma sammuu keenya keessaa dileet gochuu qabna bakka dhugaa waaqayyo isiniin jedha maaliif osoo hamma barbaadde wanta gaarii hojjettee wanta gaarii dalagdee Itoophiyaa keessatti gaarii namaa sana osoo hin taane wanta xiqqoo irratti eeganitti teekstii xiqqoo irratti eeganitti ittiin si waqasuu jechuudha. Nama isiniin jechuu barbaadeen wuddoochi basalaa ijoollee mana madaamii jirtan akka guyyaa akka maraatoonii gadi xollesaa ooltanii halkan immoo kana yuutuubii irratti dadhabdan jechaan bakka namni maallaan jedha jecha jedhu of sirumayyuu guututti of keessaa balleessaa dhugaa isiniin jedha maaliif namni maallaan jedha jennaan eessayyuu hin geenyu maal jedheen wanta ta'e hojjedha maal jedheen waan akkasii gadhiisa maal jedheen akkasitti filafitti ta'a akkasitti filafitti bahee wanta ta'e hojjedha jennaan eessayyuu hin geenyu dhugaan isiniin jedha maaliif uummanni Itoophiyaa yoomiyyuu wanta jedhu hin dhabu waan ta'eef jechuudha. Amma feete wanti gaarii taate ati gaariidha isiniin jedhu namni keenya waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maallaan jedhu jecha jedhu dileet of keessaa godha dhugaa isiniin jedha ijoollee mana madaamii jirtan. Tarii akkuma kootti dhufanii isiniin jechuu danda'u jedheetanii yaada maaliif dhugaa isiniin jedha anaan keessarraa dhufanii kan hojii hin qabne filafitti naan laayikii seenu laayik naaf hin godhani laayik yeroo nani jedhu kadhaan baqa limanaa isa lichishuu naan jedhu dhugaan isiniin jedha jechuudha. Garuu keessarraa nama teekstii viidiyoo jala maallaan jedhu hojii keessa hojjechuu baateef hojjettee arraftee biyya keetti maaf hin galtu naan jedhu dhugaan isiniin jedha jechuudha. Maaliif jalqabumaa achuma asoftuu uummata habashaadha natti fakkaata gadi wal qabuu malee wal bira dhaabbachuu hin beeknu walirra dhaabbachuu malee wal bira dhaabbachuu hin jiru waan ta'eef astaasabiin akkanaa baay'eetu jira. Moraalii namaan jechoonni cabsan namaaf intini qaban baay'ee intini jedha waan ta'eef kanaaf wuddoochi eenyumaafiyyuu gurran kennina eenyumaafiyyuu bakka kennuu hin qabnu eenyumaaniyyuu dhaga'uu hin qabnu maaliif maallaan jedhu baay'isna nuti maallaan jedhu namni maal jedha ekiliin maallaan jedha akkasitti bakka maal namni akkamitti waan akkasii hojjedha akkasii ምናምን ነው እንጂ ማለት ኢትዮጵያ keessatti wanta baramedha waan ta'eef jechuudha wanta kanaa እና ማለት ነው jechuun barbaade ammasuma gabaabseeni osoo waan barbaadde hojjettee osoo gaarii meeqa hojjettee isaa waan jedhan sana hin dhiisani maaliif ekiliin koo kaleessa waan gaarii hojjechaa ture bakka har'a dogoggora xiqqoodha kun jedhanii nama sana biratti hin darbanii jechuudha dhugaa isin jedha. Kanaaf abbaan barbaade waan barbaade haa jedhu abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu abbaan
uummanni Itoophiyaa waan namaan jedhu hin dhabu. Ayisuush jabaadhu goobas namaan jechuudha. Gadi namarraa jechuudha filatu maal fakkate yaani beeku dhugaa dubbachuudha. Namaan siniin jechuu barbaadeen gabaabumatti baakkachuun warroonni akkas akkasii yoo jiraatan simbira soo dhufanii hin barreessu ta'e akka gurma hin gannee dhugaa siniin jedha. Akka hin dhaggeeffanne sirumayyuu siniin jedha. Maaliifii amma fakkeenyaaf biyya keenya jechuun dubartiin tokko baalatidaarii yaa taa'udha jennu yookiin baalatidaarii dubartii mana dhaabbattee mana qabdu haa jennu yookiin immoo kan daa'ima godhattee daa'ima qabdu haa jennu. Baatee hojjechuu hin dandeessu miidiyaa irratti dhugaa siniin jedha. Baatee hojjechuu hin dandeessu sababni isaa asii gadi qabu waan ta'eef jechuudha. Maaliifii ati baalatidaarii miti ati haadha daa'imaati miti maal jettee akkasitti miidiyaa irratti baatee dubbatta maal jettee akkasitti miidiyaa irratti baatee haasofta maal jetteetu miidiyaa irraa utaalta bakka amiroo nama sanaa kan tuqu jechoota akkas akkasii intini jedhu namoonni keenya jechuudha. Kanaaf akka ishiin baatee hin hojjenne kan dhorku yookiin abbaa manaa ishii miti yookiin daa'ima isheen qabdu sana miti. Nama sa'alaa maaliif hin barame waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf osoo isin jennee Afrikaadhuma keessaa dhimma Afrikoota osoo ilaallee jechuudha. Fakkeenyaaf sirboota kilippii Afrikoonni sirban amma ilaala yeroo tokko jechuudha. Dhugaan siniin jedhaan beektu. Wantuma bakka waanuma akkuma jechuun Ingiliffa dhaga'us baadhu waanuma ta'e bakka waanuma ta'e hojjetanii tokkoffaa nama meeqa hojjechiisu kilippii sanarratti jechuudha. Nama meeqaaf intini carraa intini jedhu hin beektu. Kilippii tokko irratti namni meeqa akka intini jedhee wajjiniin hojjetu inni margitu Afrikaanota. Bakka karaa meeqaan wal intini jedha namni meeqaan jechuudha. Garuu gara biyya keenyaatti yoo deebinu dubartiin deesse tokko bakka shamaa akka qabdi. Dubartiin abbaan baalatidaarii taate gadi baatee waa tokko hojjechuu qabdu miidiyaa kanarratti. Maaliif mataa keessa sirbutu qabdi. Mataa keessa bakka goobas jabaadhu barchi jedhee namni subscribe siif godhee like siif godhee siintiin jedhu jiru. Like naaf tuqaa isti subscribe naaf godhaa hin raanfatiin ajee gaafa jennu keessaan dhufanii maaltu si maraachaa siin jedhu. Dhugaa siin jedha rabbi keessarraan dhufanii maaltu si maraachaa. Girdinaa keessa baateef hojjettee deebitee biyya keetti galtu maal jedha uummanni Itoophiyaa jechuudha. Kanaaf hordoochee akka gurra keessan hin kenninee fi akka hin dhageenye dhugaa dubbachuudhaaf ani jiruun jalqaba dura laayifis. Innaa akkasisiniin jedha hordoochee maarochee kanarraan kan hafee baay'een isin jaaladhaa like share subscribe gochuu akka hin daganne yaa'u akkuma barame immoo like subscribe godhaa jechuun amala kootiidha waan ta'eef na bira dhaabbadhaa viidiyoo isinittis tolu. Isinittis badu. Ani yeroo hunda akkasiin jedhan. Isinittis tolu baatu like subscribe gochuu akka hin irraanfanne naaf jiraadhaa galatoomaa baay'een isin jaaladhaa dhugaa eebbifamaa isiniin jedha yeroo gaarii naaf qabaadhaa.